Jirtu hordoftoota chaanaalii Maantii Astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaaf salaamtaan teenya isin haa geessu jecha viidiyoo gabaabaa bareedaa ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyas akkamitti YouTube chaanaalii bannee yeroonii fi viidiyoo itti ol baafnu yuutuubaroonni gurguddaan addunyaa kana karaalee gaggabaaboo ittiin durooman kan isaanii jiranii isaan keessaa kan koomentii irratti xiyyeeffate tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Harma gabaabaan koomentuma irratti osoo fi subscribe naa godhi like share itti nama hin kadhatin subscribe siistawumatti akka waliif hojjetan tokkotu jira. Karaa salphaatiin isa saniin isin garsiisa akkamitti akka milkaa'inni karaa kanaan jiru waliin ilaallaa. Warri as ta'e subscribe godhin chaanaalii keenya re'aan subscribe like share nu godhuudhaan nu deeggaraa jecha mallattoo bilbilaa tokkoon all notification irra godhadhaa. Video nuti yeroo guddiif nuun jekka isin ga'uuf isin fayyadaa jecha kallattumaan gara viidichaatti seennaa. Egaa amma fakkeenyuma tokkoon isin garsiisa. Yuutuubaroonni gurguddaan addunyaa kanaa iccitiin milkaa'ina isaanii tokko yeroonii fi waan hojjetanii viidiyoo ol baasan viidiyoo isaanii sana irratti yaada bareedaa koomentii bareedaa kennuun dirqama ta'a. Namoota koomentii bareedaa isaaniif kennan maal godhanii piin godhuudhaan akka inni milkaa'u godhan. Akkamitti piin godhan amma fakkeenyaaf namni tokko viidiyoo haarii tokkoon ol baasa yoo hin jaame chaanaalii kiyya jalatti waa'ee viidiyoo sanii dafee yaada naa kenna. Yaada gaarii yeroo hundaa'u koomentii jechuun waan bareedaa ta'uu qaba. Namni maal godhu qaba? Yaada bareedaa si kennu qaba. Ati maaliif YouTube communitiin yeroo hundaa'u kan ilaaltu eenyu abbaa koomentiiti malee viidiyichi yoo koomentiin itti baay'atte maal akka ta'e maali hama qabamoo fokkotaa waan akkamiirratti namni kana koomentii kana kan yeedda baafateeti xinxalaa viidiyoo waliif irratti yeroonii fi koomentii kannan laayik gootan inuma isin miidhu isin kafalchiisu abbaa fedhe waa ta'u. Amma fakkeenyaaf navigating YouTube studio waan jiru kana YouTube creatorii chaanaaliidha. Subscriberii miliyoona 5.67 qaba. 5 qaba. Or subscriber miliyoona 5,650 qaba. Iccitiin milkaa'ina isaa tokko yeroonii fi viidiyoo amma inni viidiyoo maalii ol baase viidiyoo waa'ee YouTube studioodha. Akkamitti akka YouTube studio guutuu qabnu ol baase yeroonii fi YouTube studioon keenya beekamtii dhabe. Namni dhufeeti yaada bareedaa kenneef kanarra dhufee piin godhee jira. As jala yoo ilaaltan nama 119 jechuun namoota hanga kanaatu as jala yaada kennee jira. Yoo hangam xiqqaate nama hanga kana fudhatee ba'a. Eenyu abbaan koomentii sanaa or linkii kanaa subscribe hanga kan harkatee ba'uu danda'a irraa oli. Maaliif chaanaaliin nama miliyoona 5,650 qaba. Or miliyoona 5.65 qaba. Saniifuu yeroonii fi yaada walii kennitan yeroo viidiyoo ol baaftan hundaa'u koomentii namaa piin godhaa. Piin godhuun dirqama ta'a. Akkamitti akka piin godhan isiniin garsiisa. Amma fakkeenyaaf isiniin garsiisa. Har'a karaa salphaatiin isiniin garsiisa. My chaanaalii jala seenee koomentii akkamitti akka piin godhu karaa salphaatiin isiniin garsiisa. Ergaan isin garsiiseen boodatti wal bira kutuun qabdan yeroo viidiyoo ol baaftan laayik walii godhuun dirqama ta'a. Subscribe walii godhuun dirqama ta'a. Isin kafalchiisu ol notification irra kaachuudhaan wal fayyadaa jechuudha isiniin ja'a. Maaliif wal guddisuu jechuun karaa salphaa warreen saboota biraa yoo fudhattan warreen milkaa'an hinduuta garaagaraa yoo fudhattan karaa gabaabaadhaan iccitiin milkaa'ina isaanii yeroo viidiyoo ol baasan yaada gaarii viidiyicha dafanii ilaalanii dhaggeeffatanii waan biraa irratti nama dabarsita waan ta'eef koomentii walii kennuun hedduu bareeda simmiidhu. Viidiyoo tokko dhaggeeffattee dheeraa miti viidiyoo gabaabaa yoo dhaggeeffachuu baatte yaada isaa jalqabuma irraa fudhattee koomentii gootee akka namni sampiins godhuuf guddoo taphachuu ni dandeessa. Amma fakkeenyaaf kana asiin dhufee
viidiyoo kanarratti nama yaadannaa kana pin godhuu yoo barbaade viidiyoon kun kiyya bane kallattumaan nama barbaade komentii kanaa kanne pin godhuudhaan akka namni hundi komentii isaa san dura arguuf na fayyada. Abbaatanis ni fayyada. Namni goone viidiyoon san beekamuu mala. Erga beekameen booda namni hedduun laaluu mala. Saniif akkanatti raga tarkisuudhaan viidiyoo kee jala komentiilee kan namti dhufte maal goota ilaalta. Erga ilaalteen boodatti abbaa barbaadde jalatti pin godhuudhaan guddina nama keetii guddina chaanaalota si viidiyoo kee daawwatanii godhuu ni dandeessa karaa salphaa ta'een. Ilaalta kanatti komentiin amma fakkeenyaaf nama kana pin godheetiin jira. Rakaaseetiin isin gartaa aan pin godhee isa kanaan pin godhuu barbaade jennu isa kana pin godhuudhaaf asxaa jabaadduunaan jechuun yaada hedduu bareeda. Eenyu Nabilee Faanii Show kan inni jedhamu. Kanaaf isarraan dhufa asirraan dhufa ergaan gama fuulduraa dhufe kana tuqaan sadeen tun hin mul'atu turte yeroo inni fi kanatti irra dhaayitu qofa si mul'atti. Right click gootee akkana pin waan jettu jira. Pin achi booda pin jettaanii nama kana pin godheetiin jira bakka ammaan boodatti. Isa jalatti viidiyoo kana jalatti karaa salphaatiin namni barbaade viidiyoo kana banee ilaale taanaan dureenyu harka Nabilee Faanii Show isa jiru kana arguu danda'a. Yaadarra kan danda'a. Subscribe godhee guddisuu danda'a. Karaa salphaatiin wal tajaajiluun kana inni guddaan. Komentii walii pin godhuun hedduu barbaachisaa. Nama komentii irra pin ta'es maatii godhachuun hedduu barbaachisaa. Saniifuu gara wal guddisan isiniin jaa har'aaf viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan turaa yeroo gaarii.